Ashamaa harka fuunee kabajamtoonni fi hordoftoonni maatii Mastuu Tooftaatan hundi keessanuu kan biyya keessaas kan biyya hambaa keessa jirtanis nageenyi jaalalli waaqayyoo isiniif haa baay'atu jecha akkasii isiniin jedha. Maal hojjechaa jirtaa jechuun keessaniin haala kanaanii akkanatti hojjechaa jira. Isa kan immoo amma haala kana akkasii isiniin jedha yaa uummata qashtii haala kanaan. Haala kanaan amma kana dhaabnee jirra. Bifa kanaan haala kana
haala kanaan akkanatti harka fuunee kabajamtoonni fi hordoftoonni maatii Mastuu taatan hundi keessanuu kan biyya keessas kan biyya ambaa keessa jirtanii fi nageenyi jaalalli waaqayyoo isiniif haa baay'atu. Akkamitti haala kanaan hojjennaa jechuun keessanii nafuu haala kanaan hojjedhee isinitti nan agarsiisa. Laala ammaa fi lama hojjedhee tanan jira. Kaan immoo kanaafuu haala kanaan dursa duraa akkanatti amma haala kanaan maal goona akkanatti irraa akkanatti hin dhaabna. Amma finii dammoo lamaan kun wanta akkanatti ooluuf asitti tokko haala kanaan olitti qaxxalachaa deemna jechuudha. Amma dammoo sadaffaa jidduu keessatti waan olchenuuf maal goona haala kanaan akkasii isiniin jedhaa. Kunoo haala kanaan hojjedheetoo xumuree jira. Kunoo ilaaluu ni dandeessu. Haala kanaan kanatti hojjedheetoo
xumuree jira barbaadan asii sadii jechuudha. Meeqa ta'a? 9 ta'a. Baay'ee namatti tola barbaadan biffee keessattis soofaa irratti illee gadi qaal godhachuu hin danda'ama. Fakkeenyaaf osoo kuni soofaa ta'e haala kanaan soofaa irratti jechuudha. Baay'ee namatti tola. Akka kootitti jechuudha barbaadan akkanatti yoo fedha qabaatan immoo haala kanaanis haala barbaadan soofaa irras buusuu ni dandeessu. Dammoo deebisiitoo biffee keessallee gochuu ni dandeessu. Sinin jechuu jaaladha kabajamtoonni fi hordoftoonni maatii Mastuu Tuub taatan hundi keessanuu kan biyya keessaas kan biyya ambaa keessa jirtanis akkasumas warroonni na cinaa dhaabbatanii jajjabaadhu naan jechaa turtan guddaanaaf galatoomaa. Warroonni duraan maatii kiyya hin taanes immoo akkanatti dabalamtanii maatii koo taatan abdii fi kabajaa guddaadha sin eegaa sinin jechuun jaaladha. Haga viidiyoo biraatiin walitti deebinutti immoo turtii gaarii. Baay'ee sin jaaladha, baay'ee sin kabajaa asiniin jedha. Yoo viidiyoon keessanitti tole immoo ol gargaaruun aadaa keenya like share gochuu hin dagatinaa isiniin jedha. Bakka itti dogongorri yoo jiraate immoo Mastuu bakka kanatti dogongortee jirta sirreessii naan jedhaa kaa'e. Koomentii galatti yoo barreessitan asirratti illee dubbiseetoo yookiin koomentii keessanii deebisuu dhabuu hin danda'a. Lakkoofsa bilbila kootiitiin siniif wanta itti bakka itti balleessi bakka kanatti sirreessi yoo naa jettan na sirreessa. 961758 jechuudha. Akkasitti haala saniin gara WhatsAppitiin na gaafachuu hin dandeessu. Sinittan agarsiisaa wanta balleessoo jiraate immoo na sirreeffadha jechuudha. Akkasii sinin jechuu jaaladha. Akka viidiyoo biraatiin itti deebinutti turtii gaarii. Baay'ee sin jaaladha, baay'ee sin kabajaa sinin jedha.